Atan itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xaayiboo keessummoota simachuun haasawaa baniinsaa taasisanii waldaaleen gara investimentii ce'an intarpiraayizoota 23dha. Isaanis qarshii miiliyoona 2 ol kan galmeessisan akkasumas dubartootaan kan hoogganaman ta'uu ibsan. Intarpiraayizoonni guyyaa irraa ce'an intarpiraayizoota 23 yaa ce'umsi isaanii yeroo tarii kan raawwatame yoo ta'e walharkaa fuudhinsaaf kan dhiyaatan waldaalee 23 kana keessa waldaalee dubartootaan hoogganamanii fi dubartoonni keenya dinagdee keessatti gahee isaanii bahaa jiraachuu kan agarsiisu waan ta'eef takka dubartoota kennaaf hamilee ho'aanaa kennaaf. Deeggarsa mootummaa fi bu'aa bayii hedduu keessa darbuun ce'uun gara sadarkaa investimentii warri geessan akkasumas walharkaa fuudhinsa gaggeessuu osoo hin taane carraaquun namoota birootiif carraa hojii uumuu fi biyya jijjiiruu qabdu jechuunis ergaa dabarsan. Guyyaa har'aa kan ceetan deeggarsi garagaraa mootummaadhaan isinii godhameeti. Hundaa ol garuu qaariin keessan, bu'aa bayiin keessan, mul'anni keessan milkaa'etti as kageettan. Inni kun intarpiraayizii keessatti iddoo guddaa isa dhumaa yoo ta'u, investimentii keessatti immoo balbala calqabaa gubbarra dhaabbachaa jirtu jechuudha. Itti gaafatamtuu waajjira investimentii fi industirii magaalaa Adaamaa Haadde Asiyaa Insaa intarpiraayizoota isin duuba jiranii fakkeenya ta'uu fi dinagdeen of cimsaa deemuu qabdu. Erga gara investimentii dhuftanii gama dhaabbilee faayinaansitiin deeggarsa barbaachisu argachuun kaayyoo keessan galmaan ga'uu qabdu. Isin simachuu keenyaafis baay'ee gammanne jechuun ergaa dabarsan. Dhaamsa isiniif dhaamu isin ceetanii jirtu. Isin duuba imaaxaa baay'eetu jira. Kacarraa kanan argatanii manatti nafellee ni jira. Gaafa ceetan humna akka keessanii bakka buusuu qabdu. Nama isin duuba jiruuf fakkeenya gaarii ta'uu qabdu. Investimentiitti dhufuun salphaadha. Chaalenjiin ka jiru investimentiitti erga dhuftaniin booda kan jirudha jechuudha. Qusannaan keessan baay'ee gaarii ta'uu qaba. Humni dinagdee isin qabdan cimaa ta'uu qaba. Kutannoon isin rakkoo ofirraa faccistanii bu'aa barbaadamu bira ga'uudhaaf qabdan daran olaanaa ta'aa jechuudha. Itti aanaan kantiibaaf qindeessaan kilaastara dinagdee bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Maatiyaas Sabbooqaa mootummaan jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruuf halkanii guyyaa hojjechaa jira. Qabeenya naannoon qabdu adda baasuun faayinaansii mijeessuun intarpiraayizoota jajjabeessaa ture. Hammas kuni cimeetii itti fufaa. Liqii fi bakka hojii mijeessuun walitti dhufeenya gabaatiis akkasumas leenjii kennuudhaan isin bira ni dhaabbanna jechuunis ibsan. Sochii simbootan keessatti yeroo kamiyyuu humna guutuudhaan akkasin sochootaniif carraa baname kanatti karaa guutuu ta'een akkasin fayyadamtaniif deeggarsa barbaachisu dhiyeessii faayinaansii liqiidhaa wajjin wal qabatu iddoo hojii wajjin dhimmoota wal qabatan walitti hidhamiinsa gabaa wajjin dhimmoota wal qabatan irratti sektoroota dhimmichi ilaallatu qindeessuudhaan kallattii hojii kennuudhaan hojicha keessatti akka milkooftan magaalaa ofii keessaniifis magaalaa keessaniifis madda galii guddaa uumuu akka dandeessan kana qofa osoo hin taaneeti hojii hojjettan kana keessatti bu'a qabeessa taatanii daran bu'a qabeessa taatanii carraa hojii bal'inaan akka uumtaniif galii bal'inaan akka maddisiisuu dandeessaniif bulchiinsi magaalaa isin cina kan jiru yeroo hundaa isin wajjiniin kan hojjetu humna kan isiniif ta'u leenjii kan isiniif kennu dhaabbilee faayinaansiidha wajjiniin hariiroo gaarii akkasiin qabaattaniif kan hojjetu akkasumas walitti hidhamiinsi gabaa kan biyya keessaas kan biyya alaas qixa akkaataa barbaachisummaa isaatti akka uumamuuf kan hojjetu ta'uusaa isiniif ibsuun barbaada. Baga gammaddan. Namoonni gara investimentii ce'an iddoo hojii fi liqii argannaan namoota baay'eef carraa hojii uumuuf guddina biyyaa keessatti gahee isaanii kan baatan ta'uus ibsan. Haala guddaadhaan hojii keenya babal'isuu yaanneerra dargaggoota baay'eedhaaf hojii uumnee sadarkaa guddaa irratti argamnaa jennee yaanna. Biyya keenyaafis ofiifis bu'aa buufachuu barbaadna waan ta'eef of duratti mootummaan deeggarsa nuu godhe
haala iddoo hojiitii fi maallaqa liqii haala nu mijeesse carraa hojii bal'aa uumuudhaaf karoora guddaa qabna jechuudha. Gara investimentii ceenee sirriitti lafa yoo arganne irratti hojjenne hojii dhabeeyyiilis carraa hojii numna jennee yaadna. Dhumarra namoota ce'anii fi waajjiraalee waldaalee ogummaa fi maallaqaan deeggaraa turaniif waraqaan ragaa fi beekamtiin kennamuu sagantaan xumurame.